Ayyana shamaa kan jirtu daawwattoota yaa kunoo arras wanta sirriitti isin fayyada jedhee yaadisniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaa wanti narra isiniif qabadhee dhiyaadhee baay'ee tokko isin fayyada. Sababiin isaa immoo suuraa yookiin footoo isin jalaa dileet yookiin sababa garaagaraadhaan bilbila keessan keessaa kan badee haala salphaa ta'eetiin akkaataa itti deeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Maarreen gaa daawwattoota yaa suuraa qofa miti viidiyoo garaagaraallee dookumentii garaagaraa wanta bilbila keessan keessaa isin jalaa badee haala salphaa ta'eetiin akkaataa itti deeffattan isinitti nan agarsiisa. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa gara chaanaalii kanaa kan dhuftan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. OTS Elsay kan jedhu kun chaanaalii kiyyadha. Chaanaalii kana subscribe godhuudhaan wantoota teknooloojii wal qabatan guyyaa guyyaatti waan isiniif gadhiisuuf na hordofaan isiniin jedha. Yennaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaatu kana cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundisaa akka inni ofiin isin qaqqabu yookiin notifiikeeshiniin isiniif galu godhadhaan isiniin jedha. Ammaan durallee viidiyoo hedduu kan barumsa qaban isiniif gadhiisee waan jiruufi keessumattuu waa'ee feesbuukii wajjin wal qabatu feesbuukii nama tokko akkamittiin haakii gochuu dandeenya yookiin feesbuuka nama akkamittiin to'achuu dandeenya kan jedhullee viidiyoo isiniif gadhiiseetu jira. Baay'een keessan hin daawwatin jirtu galaa daawwadhaan isiniin jedha. Amma gara barnootaa irraa Okay, daawwattoota biyya jalqabaratti gaa suuraa yookiin footoo isin jalaa dileetii ta'e tokko deeffachuudhaa fi diskiriigar footoo rikaavar kan jettu kana Play Store keessaa buufachuu qabdu jechuudha. Warra Play Store keessa isiniif hin hojjenne yoo jiraatan immoo linkii isaa Telegiraama kiyyara isiniif kaayatiin jira. Akkasumas illee description box irra waan isiniif kaayaruuf karaa barbaadan galtanii daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Amma gara barumsichaa osoo hin seeniin dura amma gara gaalarii kiyyarra deemee suuraa yookiin footoo aan ofii kiyyaa qabu dileet godhee appilikeeshinii kanaan immoo deebisee suuraa na jalaa dileetii ta'e yookiin na jalaa bade sana deeffadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Sirriitti steepii kiyya hordofa. Amma gara gaalarii kootiin deema. Okay, daawwattoota biyya amma suuraa asitti agartan kana osoo isin ilaaltaniin dileet godhee isinitti agarsiisa. Saniin booda suuraa dileetii ta'e yookiin na jalaa bade kana appilikeeshinichaan deebisee nan argadha jechuudha. Kanaaf amma sirriitti na hordofa. Suuraa kana amma dileet gochaatiin jira jechuudha. Dileet select item naan jechaa jira. Okay nan jedha. Amma guutummaa guutuutti suuraan kuni naaf bade jechuudha. Gara duubaallee yoon deebi'ee isinitti agarsiise hin jiru jechuudha. Suurichi badeeti jira. Amma suuraa na jalaa bade kana dhaqee appilikeeshinichaan nan deeffadha waan ta'eef sirriitti na hordofa. Dhuftanii gaa disk diigarii keessan ni banattu jechuudha. Disk diigar appilikeeshinii kan akkan install gootaniin open ni jettu. Saniin booda gubbaa kanarra dhuftanii start basic photo scan kan jettu kana ishee jalqabarra jirtu kana ni cuqaastu jechuudha. Yennaa isin kana cuqaastanii suuraalee isin bilbila keessan irraa qabdan kanneen akka viidiyoo jechuudha. Iddoo kanarratti gadi isiniif tarreessa. Saniin booda isin jalqabaaf yennaa bantanii sekendoota 20 hanga 30 eeguu qabdu dirqamadha. Saniin booda ofiisaatiin ready isiniif ta'a jechuudha. Suuraalee yookiin footoo ofiisaatiin kan argee fidee iddoo kanarratti gadi isiniif tarreessa jechuudha. Amma akkuma agartanii suuraa andileet godhee ka'ee iddoo kanarratti naaf fidee jira jechuudha. Daawwattoota biyya bifa kanaatiin egaa suuraa isin jalaa dileetii ta'e yookiin isin jalaa badee kan ja'a amma barbaade yoo turu jechuudha. Kan joota baay'ee dura joota hedduu dura kan isin jalaa dileetii ta'e yookiin sababa garaagaraadhaan kan isin jalaa badee appilikeeshinii kanaan bifa kanaatiin deeffachuu ni dandeessu. Amma suuraa andileet godhee kana iddoo kanarratti naaf fidee jira waan ta'eef suuraa kana deeffachuudhaaf wanti gochuu qabu. Iddoo kanarratti ni ilaaltu daawwattoota biyya by the way suuraa tokko qofa miti kan isin deeffachuu dandeessanii suuraa hanga kumaatti wal faana deeffachuu ni dandeessu. Kana godhachuuf immoo iddoo kanarra dhuftanii ni cuqaastu. Saniin booda iddoo kanarra ammas ni cuqaastu. Suuraa 5 hanga 10 deeffachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota biyya. Amma akka kanatti ni agartu. Yoo ammoo suuraalee as keessa jiran hundasaa al takkaa deeffachuu yoo barbaadanii gubbaa kanarra dhuftanii cuqsadee kana ni cuqaastu jechuudha daawwattoota biyya. Saniin booda innaa isin cuqsadee kana cuqaastanii select all kan jettu bifa kanaatiin isiniif dhufti. Saniin booda select all kana gootanii suuraalee as keessa jiran hundayyuu deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Amma suuraa ana jalaa dileetii ta'e kana deeffadheen isinitti agarsiisa. Goda kanarra dhuftanii recovery kan jettu jirti. Recovery kana ni cuqaastu jechuudha daawwattoota biyya. Dhiifama gidduutti broshuriin isiniif ka'a akka sirriitti isinitti mul'atuuf jedheen daawwattoota biyya. Iddoo kanarra dhuftanii recovery kan jettu ni jirti jechuudha. Recovery kana ni cuqaastu daawwattoota biyya. Recovery kana innaa isin cuqaastanii akka kanatti isin gaafata. Wanti isin gochuu qabdanii isa gidduurra jiru kana filannoo isa kana filattu jechuudha. Saniin booda yennaa isin kana cuqaastanii gara gaalarii keessanii isin geessa jechuudha. Iddoo kanarratti gaa lookeeshinii yookiin iddoo ni filattu. Lafa deeffattanii kaa'achuu barbaadan ni filattu. Saniin booda goda kanarra dhuftanii select kan jettu ni cuqaastu jechuudha daawwattoota biyya. Selectii kana innaa isin cuqaastanii
bifa agartan kanaatiin notification yookiin ergaa gabaabaa sagaleedhaan isiniif galcha jechuudha. Suuraa sana rikaaverii godhee akka fixuuni iddoo kanarratti naan haala kanaatiin isin gaafatu no thanks jettanii keessaa deebi'uu ni dandeessu. Amma akkuma agartanii suuraa andeeffachuu barbaade sana bifa kanaatiin naaf deebisee jira. Akkuma agartan iddoo kanarratti dubbisuu ni dandeessu. Suuraa ati tokkoon nu ajajje deebisnee jira jechaa jira gahiitee fi kanaaf amma wanti gochuu qabu gara duubaa deebi'ee suuraan kun naaf deebi'eeraaf hin deebinee isaan isiniin walumaan haa ilaallu. Okay, daawwattoota xiyyaa amma akkuma agartanii suuraa an barbaadu sana naaf deebisee jira jechuudha. Bifa kanaatiin suuraa kana delete godhee ture jechuudha sila amma naaf deebisee jira sirriitti jechuudha. Suuraa kiyya osoo quality isaa yookiin qulqullina isaa hin hir'isiin jechuudha. Daawwattoota xiyyaa baay'ee nama ajaa'iba. Appilikeeshiniin kun aappii ajaa'ibaati. Maarreen gaa daawwattoota xiyyaa suuraa yennaa bilbila keessan irratti kaatanii suuraa garaagaraa haa ta'u suuraa dhoksaa yookiin suuraa mistiraa yennaa kaatanii appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii illee dileetii gochuu qabdu malee suuraa yennaa dileet gootanii akkasumatti namoota kan biroof illee bilbila keessan yennaa gurgurtanii bifa kanaatiin deebisanii mistira keessan yookiin wanta isin dhoksaatti kaa'attanii ammaan dura itti fayyadamaa turtan gadi baasanii wanta kan biraaf itti fayyadamuu hin danda'u gatii ta'ee fi suuraa appilikeeshinii sanatti fayyadamtanii dileet gochuu qabdu jechuudha. Daawwattoota xiyyaa maarreen gaa barumsi narraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa wanti kun immoo baay'ee isin barbaachisa jedhee nayyaa yaada akka mataa kiyyaatti kanaaf egaa yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota xiyyaa viidiyoo akkan isiniif hojjedhu illee barbaaddanii wanta hundayyuu na wajjin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota xiyyaa warri chaanaalii telegiraama kiyyaa galtanii jooyin na godhin jirtan immoo jooyin na godhaan isiniin jedha. Ammaaf barumsi kana fakkaata jechuudha kan guyyaa irraa barumsa kana caalaan deebinee wal agarruutti nagaa.